Maqaa Yesuusiitiin waan fedhe karoorinsi dhugee waa takka nan goone. Okay, kayitii dhugee amma kana. Viidiyoo banadhuuti. Kayitii kilooroksii dhugiiti. Maal dhuga? Kilooroksii dhugi. Maqaa Yesuus jedhiiti. Maa qaraa dhugee wamaa naan goone naa qayyaraa kaa. Yookaan wamta'ii dhugiiti. Wama mana keessa jiru kayii dhugi. Dhaga'uutti jira. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasuu jedhe. Baasuu dandeessa hafuuramaa? Seexana baasuu hin danda'amu isaati amma. Maqaa waaqatti caboo jedhe keessaa cabdi. Mee cabsime? Eentu qaba seexana as baasaa achi guddisa nama seexana qabu. Of keessayyuu cabseeti. Of keessayyuu arii. Anqaata ani urga gaafa maqaa Kiristoosii. Okay, ana keessaari, ana keessaari toyib. Ana keessaari seexana qaba jettee amantaa meeti. Ana keessaari. Hin jiru seexanni isin keessa. Okay, nuti seexana hin qabnu ayyee dhagaa bareedaa. Ayyee maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasuu jedhe. Kana amma yeroo nama biraadha sitti finna booda irratti. Afaanota haaraadhaanis hin dubbatu jedhe. Afaan haaraa dubbadhu ayyee. Afaan haaraa ani barganaa cuuphama barumsa cuuphaa yoo cuuphame booda bara yoo cuuphameen booda kan hunda gochuu danda'a. Kalas cuuphamteen jirtu ibidda jahannami kaati. Bakkee keessa jirtu ibidda jahannami deeman jirtu. Rakkoon qabu cuuphaa jechuun biyya ormaa jiraaf rakkadhee malee shaashamanni gallaan hin cuuphama. Maal amanne jettanii ati dubbiin baddeetti hafuura afaadha. Tayyee warra cuuphame kamtu dubbata ta'e ati amanteen jirtu jechuu walii galatti. Ati amanteen jirtu. Amaneera dursanii amanuudha Kiristoos deebanii barumsa baratanii kan hin cuuphamuudha. Olma kan hin cuuphaman. Hin jiru. Namni amane namni cuuphame siin fayya. Namni hin amanne garuu ittiin faradamaa jedhe. Namni amane namni fayyu nama amane nama cuuphame tu fayyaa jedhee dubbata. Ati hin cuuphamne agarsiisa. Ati ibidda jahannam keessa jirtaa jechuudha. Bilaasha. No, Kiristoos jedhe malee yoo isin jettan ta'a. Okay, afaan haaraa dubbachuu hin dandeessu ati. Akkasii milee? Amma fakkeenya Arabiffan dubbadha. Afaan haaraa maaliif Arabiffa dubbatta? Arabiffa maal? Dubbadhu ayyee Arabiffumayyuu haa dubbattu yaa jamaa. Arabiffa maal isinitti taa'e amma hin beektanii Arabiffa isin. Lakka baraanii isin bira jira bara suudima kana as riyaadi jira makkaalee dhaqaa deeba. Lakka nu biyya tokko jirraa walaa kabajnu. Dubbadhu mee afaan Arabiffaadha? Madaamii jala baratee dubbachuu waari'a. Afaan Arabiffaa dubbadhaa jedhe. Ijoolleen bar madda madaamii keessatti ruuhii ta'aalii waan jedhamu kana bartee Arabiffa dubbannaa jetti. Ammaa yoo na jammartan yoo ta'an waraabbiin tokkoffa. Kuni bara Arabiffaan jedhamu. Amma gara makkaa dhufuu edaa beektanii. Jaartii tokko waliin dhufuu edaa isin eessa jirtan? Ani maal bakkuma Rabbi na kaa'ee jira. Hayyee ammas mallattoo biraatti ceena yeroo takka obsa. Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaanii miidhu jedhe. Nama gootaati. Maqaa Yesuusiitiin waan fedhe karoorinsi dhugee waa takka nan goone. Okay, kayitii dhugee amma kana. Viidiyoo banadhuuti. Kayitii kilooroksii dhugiiti. Maal dhuga? Kilooroksii dhugi. Maqaa Yesuus jedhiiti. Maa qaraa dhugee wamaa naan goone naa qayyaraa kaa. Yookaan wamta'ii dhugiiti. Wama mana keessa jiru kayii dhugi. Maaltu jira? Bofa soqeeqanii tokkicha bofa isinin mul'isaa wayyuu akkasitti dabarsaa dubbii. Lakki kayitii kilooroksii ma dhugeeti. Irra deebii dhugi akka nuti arginutti. Fuudhee hachallaa na buuse dhuga. Shaawuna gara tura. Maqaa Yesuus hin jedhe dhugi. Ati amanteen jirtu moo? Maqaa kootiin wama takka isaan hin miidhu jechuu jiraati. Amanteen jirtu moo waan macaafni jedhu namantu moo? Dhugaa osoo dhugellee maqaa Yesuus. Maqaa isaatiin wanta takka illee ta'u osoo dhugellee. Maal sodaattanii? Wanni sodaattu jira moo? Isatti amanteen jirtu. Kabiyya Arabaa kanaa miti kaa. Kabiyya Arabaa kanaa miti. Akkonaafi. Maali Yesuustu jedhaa jira wama takka rakkoon qabu jedhe maqaa kootii yoo dhuganne warri natti amane takka rakkoo takka waan tokko isaan miidhuu hin danda'u jechuu jira. Ani aguma sani amma nama beeku waan wayii ijoollee xixiqqoo akkana jettanii waan badaa itti kennitanii akka ajjeem. Ani isinii sodaadheera dhugaa ustaas. Maali Yesuus wannaadha moo waadaa galee kan hin diigamoo? Hindu isa miidhu jedhee ka'ee Yesuus waadaa diigamoo Yesuus erga amanti taate Yesuus erga amanuun kan kennu gaataati. Dhugorri yettammee lakkoofsa tokko barreessa yoo du'ellee wabii ustaasa kana nabseeti jenna gaafatanii. Maaliif itti gaafatama Yesuus itti gaafatama yookaan Maarqos itti gaafatama waan kana barreessa si biraa keessa. An maaltu na deebi'a macaafa kan kennu jechuu jira.
Heefata ana uummanni du'a kiyya barbaade. Maal keessan nyaatamu keessan dhugaa yaabanii aadan. Khalaas isiin amantee hin jirtu jechuu karaa gabaabaa. Amantee hin jirtu jechuudha. Okay, karaa biraadha. Karaa biraa chaalenjii biraadha. Waa Yesuus dubbatti si baay'ee. Kana jechuutti hin jirtu ittiin du'a sodaatte. Du'a sodaatte. Maal jennaan namni sodaatu hawaasa amanee jiru jechuudha. Koroon si'a lama dhuguun hin ta'u. Si'a takka dhugee maqaa Yesuusiitiin fayyeera waan ta'eef si'a lamatti deebi'uun hin ta'u sin jammar. Kun kijibaadhis kun kijibaa. Egaa amma tokkoffaa du'idee lammaffaa maal sodaate? Xayyee maal jedhaa? Yesuus Kiristoos akka macaafa keessanitti wangeela Yohaannis 11:14 irratti dhuguma isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjetu hundumaa sin hojjeta. Ani gara abbaa waan an dhaquuf kanarra kan caalu iyyuu hojjetaa jedhe. Namni anatti amanu waan ani hojjedhe irra caalu iyyuu hojjetaa jedhe Yesuus akka macaafa keessanitti. Waan ani hojjedhu inni hojjeta kana caalu hojjetaa jedhe. Amma waan isa caalu jechuudha miti ati waan Yesuus hojjete hojjechuu dandeessaati. Maal hojjechaa jira maal hojjechuu jira hagatti amanetti waa duubat deebi'e. Maal hojjechuu jirtan waan Yesuus hojjete. Kunoo amma waan na gaafatan koroorsii dhugee fayyeera maqaa isaatiin seexana ni baasa waa meeqa ganaa cuuphame kanaa ol itti fufa barumsi kiyya kanaa ol. Garuu ammoo Yesuus akka itti kijibdu kanatti hin kijibne gaarii. Yoom kijibee maqaa isaatiin. Maqaa isaatiin kijibdeeti. Ati ayya du'aa kaasuu dandeessaa? Akaakayyuu kan kee abaabayyuu kan kee kaasuu dandeessaa? Tama dhugaa dubbachuutu seexana maqaa isaatiin kadhee fayyeera dura sammuu kana iyyaa'uuf makka eeyye. Ammoo seexana fayyeera koroorsiin dhunne yaa waaqa kiyya dhiifansanaa godhe dhugaa hin qalladaara isa irratti. Dafee dhiifansa gaafachuu qaba. Seexana kamiin fayyite? Halka ilmuun waatu makkadda afaanin na cuqaalee lafa ganna qabee na iyyisiisa. Urguma maqaa Yesuusii dha'ee kadhadhee narraa cabe. Dhugaa waaqa jiraataa kama dhugaa himataara kana. Hin kakadha. Maaltu sir? Asaan akkeette seexanatti halka ila akki rafuun hin jiru dura. Ayyaanni kana qalbii miti dhugaa kana maqaa Yesuusiitiin kadhee fayyeera dinqoosina. No, bunaan hin dhugu si jammar. Maal beekani kana dhugaa dubbate korooressi ammoo harkaa bahu dhugee jiraara malee dhugee. Sagaleen koo jira amma? Ijoollee taaptaabii godhamee taaptaabii nama 700 taaptaabiin hin jiru sanii fi koppiliinkiis godhama. Teessee mana laalu jirti akkuma 87 jirti agamma uummanni kun. Nama 700 tana. Koomantiin isaa taaptaa godhama. Namatu narra deddeebi'e. Mee amma haga urjii arrabsuuf akkana harka ofiitiin barreessuuf ifaajaa oola uduu taaptaabii fi koppiliinkii ustaasa kanaa gootanii barakaa meeqa argattan du'aa meeqa argattan. Na arrabsuun kunuu maasiyaa guddaa bare haqqii guddaadha. Haqa guddaa ka maallaqa hin taane maal isin godhe? Cubbu dhugaa sababni illee dhufaa jira rabbi nagaa itti isin yaa ga'u nama narrabsinaa. Uf qusadhaa. Nan nyaachiftan na obaaftan nan jiraachiftan. Akkas. Anaaf ijibullee rakkoon qabu. Amallee namni giseessa itti aaree fi arrabsanii. Amma deebitan ustaaz. Okay, tamam. Deebitan amma. Ijoollee isin taaptaabii adda hin dhaabina. Qaqqabaa jira. Koppiliinkii fi taaptaabii irraa adda hin dhaabina koomantii. Okay. Hayya nagarra turamee xiqqoo jedhee. Dhala. Ustaaz. Koy bakka networkiin ishee wal deebi'eera.
Yeroo Turkiin qabu haasofna. Jira, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Kaisumaan kota kaisan ka. Ayi nama tu narra bilbilee tokko itti narra bilbilee itti kan rabbase. Oleera jirta, oleera kan jettu. Oleera. Fayyaa jirta ante? Dubbadhu qaallichaan nana. Sagaleen kooti moo kan isaati yaa jamaa? Isaati kaisaati. Jira galata. Oleera jirta. Sagaleen tures bira ga'u jira neetworkiin kee sirreeffadhu dubbo. Oleera jirtaami? Maal sagaleen kiyya hin jiru? Allahu akbar. Sagalee kan kee sirreeffadhu kootu sagaleen kan kee tures bira ga'u jira. Gadi si buusa. Aywa kida. Maal si wajji maaltu nu rakkisisa? Okay, garana deebina. Waan kiristaanonni amma jannata jedhaniif jedha. Jannata keessatti network kamtu jira joo kan jedhu kanamu J-O-A-O kan jedhu kun kiristaana moo? Jawab pedu. Salam alaikum Ustaz. Lakkisa Muslima fakkaataa kun. Akkasiisa. dhiyoon dhufe garuu gaaffiin irraa qaban ture intalattina jalaa buustan malee. Okay, ati reefu islaamummaa qabatte moo? Beekwa dhiyoon qabaddee hin turre. Okay, hagam ji'a meeqa geessee jirta? Anamma ji'a lama akkas geeraan. Haga islaamummaa qabatte moo? Okay, masha Allah. Rabbi raga si adabu, inshallah. Rabbi raga si adabu. Baraka Rabbi si agodu. Tijaba du baradu. Okay, masha Allah. Rabbi si adabu. Rabbi. Okay. Ya Rabbi. Oleera jirta si ini ergata garuu waan nan jedhu kun. Oleera. Maaf si wajjin azaan godhe. Ayyee tore tokkotu jala kana amantii albeedhaan dhuftee jedha. Amantii albeedhaan dhufte moo kana gaan dhufte turre caalaa jedha. Amantiin albeen dhufe kiristaanummaadha meejoo. Inni gattammoo isin maal naguma qabdanii fayyaan keessan. Amantiin albeedhaan dhufe kiristaanummaadha bar. Amantiin albeedhaan dhufe kan nama gorraaniitiin nama giddiidhaan sida kiristaanummaa qabsiisan kiristaanummaadha. Fakkeenyaaf amma fagoon deemnu nuti akka saba Oromootitti islaamummaan akkanumatti qabate malee uummanni keenya takkaa namni isaan lolee namni giddiidhaan islaamummaa qabsiisan jiru. Garuu kiristaanummaa mililiktuu yoo harka muree harma mureetiin giddiidhaan kabalee kaan uffata kaan bishaan itti naqaniitiin giddiidhaan kiristaanummaa qabsiisan. Abeebee tuufaafaa kiristaanummaa qabachuu diddee duuteemi. Shawaa kana keessa deemanii bishaan itti naqanii bakka meeqa kanneen si keessa deemanii bishaan itti naqaniitiin kiristaana taatee jirtaa jedhanii. Lafa fudhatanii kaan ammoo masqala wanna kana taabota baataniitiin dachii kana jaalatee jira taabonni jedhanii lafa fudhatanii wamaamu jedhanii. Albeedhaan kan dhufe barri islaamummaadhaan miti. Albeedhaan kan dhufe kiristaanummaadha. Macaafa keessa yoo fudhatan fakkeenyaaf amma quraana yoo fuuneetti ilaalle quraanni jalqabarraa haga xumuraatitti quraanni kun quraanni harkaa qabnu kun jalqabarraa haga xumuraatti jechi albee jedhu tokko keessa hin jiru. Jechi albee jedhu jechi meeshaa waraanaa tokko dubbatamee jiru quraana keessatti. Allahu akbar. Sina jaabsisu zaayee. Kun jecha Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan ta'eef meeshaa waraanaa tokko keessa dubbatamee jiru quraana keessatti. Macaafa kan kee as fuudhiitii mee ilaalime macaafa kan kee kana fuudhi ilaali. Meeshaa waraanaa tokko hafee jiru xiyya jettamoo Waaqayyo mul'i isaatitti cuuphee hidhatee dhufaa jedha macaafni. Waaqayyo albee godhatee dhufaa jedha. Seefii billaa fudhatee dhufaa jedha. Waaqayyo billaa isaadha luqqifatee jedha. Xiyya isaadha luqqifatee jedha. Xiyyaan darbadhu jedha. Meeshaa waraanaa eeboodhaa haga wanteetitti maaliidha? Meeshaa waraanaa guutuun macaafa keessa jira jechuudha. Bakka 300 ol dubbatamee jira. Quraana keessa tokko hin jiru. Tokko ila kun tokko kun hin jiru Quraana keessa. Meeshaa waraanaa tokko hin dubbatamu. Quraana keessa
quraana keessa meeshaa waraanaa tokko hin dubbatame. Macaafa keessa immoo meeshaa waraanaa bakka 300 oli dubbatamee jira. Billaa, eboo, maalii kana guutuu jechuudha. Subhaanallah. Erga sana kiristaanni tokko jettu dhufeetumaan dhaabbateetumaan amantiin islaamumaadhaa wannaan dhuftee siin jedha sii galtee. Amantiin islaamumaadhaa kuni albeedhaan dhuftee siin jedha. Kuni soba duubaan bu'aa jijjiba kun. Macaafa keessa odee bineetiin ilaalle waa'ee lolaadha yoo fudhanneetiin jenne mee waan lolaa kanaa dubbifnu yaa jamaa har'a dasna jedhee jira yoo mee waan lolaa kana dubbisuun gaariidha. Macaafa keessatti akkaataa itti waaqayyo itti nama ajjeesu kana barbaachisaadha kana dubbisuun. Haa dubbifnu mee yaa jamaa keessa deddeemne dubbisuun gaariidha mee keessa deddeemne dubbisuun gaariidha subhaanallah. Gaarii moo gaarii miti yaa jamaa? Gaariidha dubbisaa ustaas. Haa dhagayani. Wayi halkan akka fiilmii hindiidha sanii wal lolaa bultaniira namaan. Duraan ijoolleen fiilmii hindiidha laalteetiin halkan keessa namaa wal lolaatiin bultii wayi akkasuma gootanii jedheetiin dubbisame. Seera keessa deebii boqonnaa 2 lakkoofsa 33 irratti Waaqayyo gooftaan keenya immoo isa dabarsee nutti hin kennee jedha. Nuyis isa ijoollee isaa Allahu Akbar. Waaqayyo nutti kennee jennaan nuyi isa ijoollee isaa. Ijoolleen maal nama goote mee daa'imman xixiqqoon? Islaamummaa keessatti ijoollee ajjeesuun dhowwamaa? Dhowwamaa ijoollee ajjeesu ijoolleen ajjeefamtu. Loltuu qofatu ajjeefama malee loltuudhaan lolama malee. Ijoollee isaa namoota isaa hundumaas irru kunnee jedha. Irru kunne. Mattaanaachuu jechuudha. Nu yeroo sanatti mandaroota isaa hundumaa hin qabanne mandaroota sana dhiira dubartii 2 ijoollees 3 dhiira dubartii ijoollees raawwannee hin balleessine jedha lafarra dhabama goone jedha. Lafumarra dhabama goone jedha hin balleessine jedha. Waan tokko sin hambifnee jedha. Eenyutu itti kenne? Waaqayyotu itti kenne. Hunduma balleessine jedha lafarra. Lafarra hin kaafnee jedha guutumatti. Allahu Akbar. Lafarra balleessine daa'imman dubartiin maal nama godhe islaamummaa keessatti dubartii ajjeesuun dhoowwama. Ijoollee ajjeesuun dhoowwama. Kun macaafni kun dubartiin illee ajjeefnee jira guutuma lafarra waaqayyo nutti kennee jira. Sanboodaanoo. Wanti nuyi ofii keenyaa fudhanne horii qe'ee fa'a waan mandaroota sana keessa boojine duwwaadha jedhe. Kanuma qofa fudhanne malee kan waan ajjeesneef hin jedhe. Mandara Are'oor isa qarqara ayyee kana nuuf gaame kana nuuf gaha boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti illee wama kana fakkaatu dubbata maal jedha nuyi jedha yemmus Sihoon mootii Heshboon mandaroota isaa hundumaa namoota isaa dhiirota dubartoota ijoollotas isaa wajjin raawwannee akkuma balleessine isaan kanas akkasuma raawwannee hin balleessine jedha. Namoota isaa dhiirota dubartoota ijoollotas isaa wajjin raawwannee akkuma balleessine dhabama lafarraa goone isaan kanas akkasuma raawwannee hin balleessine jedha. Karaa gabaabaa akka kun hojii isin galtee kun macaafni kan barsiisu kan lafarra dhabamsiifnee balleessine jedha. Garuu horii qe'ee wanta mandara keessa saamnee hundumaas ofii keenyaaf fudhannee gallee jedha nagaa fudhannee gallee jedha. Macaafni isaanii kana barsiisa. Isaan ammoo dhufaniitiin musliimatu ajjeese jedha. Mee atahaddaakum chaalenjii isin godhaan. Islaamummaa keessatti dubartii ajjeesuun ijoollee ajjeesuun jira hoo jettan mee ragaa tokkicha fidame hin dandeessan. Hin jiru islaamummaa keessatti loltuu qofatu ajjeefama. Nama siin lole qofatu ajjeefama. Hatta gaafa Yahuudonni Nabii Rabbii alayhi salaam gananii gara warra mushriktootatti goranii Nabii Muhammad ajjeesuudhaaf yaalan Nabii Muhammad alayhi salaam ijoollee xixiqqoo hin geenye ka umrii isaaniidhaan ga'in isaan guutuu isaaniidha jechuudha. Islaamummaa keessatti kun hin jiru. Barsiifni akkanaadhaan jiru. Yoo namaan lolle iyyuu loltuutu lolamaa malee. Garuu kun ammoo lafarra dhiirota dubartoota hundi isaanii lafarra moototu goone balleessine jedha. Okay. Seeroma keessa deebii kana kan waaqayyotu Muuseetti dubbate jedhamu kana keessatti boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Ati mandara tokkotti duultee yeroo itti dhiyaatu dura dhaamsa nagaatti dhaami. Isaan deebii nagaa siif deebisanii karra isaanii yoo siif banan namoonni achi keessatti argaman hundinuu hojii humnaa siif haa hojjetanii jedha. Islaamummaa keessatti bar nagaan gadhiisama islaamummaa keessatti. Biyyi takka yoo banamte islaama harka yoo buute biyyi san keessatti kiristaanni Yahudaan amantiin kamiyyuu hin tuqamu. Uummanni sun nagaumaan jiraata. Laakiin kun ammoo guutuu isaa hojii humnaa siif hojjetanii jira gabra siif ta'anii. Si wajjin nagaa buusuu danda'an yoo si lolan garuu ati mandarichatti marsii jedha. Dhabama godhu.
waaqayyo gooftaan kee mandiricha harka keessa yommuu buusut achi keessa dhiira kan ta'e hundumaa billaadhaan rukutii jedha billaadhaan rukuti balleessi balleessi dhabama. السلام عليكم. قال هاجرتو جرى وعليكم السلام. هاي تولي ايغا جراتان غاريدا نما سينسيسا بربادني نما جدود نما سينسيسا هاي تولي دغيفدا سرتي مي وان مچاوا ثاني كانا وان اجچا مچاوا ثاني كانا كيس دديمون غاريدا نوف غاريدا سنيغالتي اكس ام بلسيني جدا dhiira kan ta'e hundumaa billaadhaan rukutii dubartoota ijoollee horii qe'ee wanta mandara isaan keessa jira hundumaa wanta booji'amutti wanta booji'amu guutumatti ofii keetiif qabadhu jedha. Allahu akbar. Yaa jamaa balleessi dhabamsiisi gurraachis lafarraa dhabamsiisi kan jedhu kun macaafa keessan nuyi miti nu biratti miti islaamummaa keessa hin jiru. Dhabamsiisi kan jedhaa jiru anaa miti hin baqatina dhugaa kana jala hin baqatina dhageeffadha taa'ati dhageeffadha bareechaati. Tol seera lakkoofsaa keessatti kun ammoo isin ajaa'ibsiisaa boqonnaa 31 lakkoofsa 17 haga 8 maal jedha amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesaa jedhe dura uummata guutuu fixanii ijoollee hambisanii isin galte daa'imman xixiqqoo hambisanii jennaan ijoollee xixiqqoo hambisanii jennaan Museen lolee jedha asitti amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesaa jedhe Allahu akbar nutti murate macaafni kun wallahi numatti murate dhiira kan ta'e ajjeesaa jedhe dhiira qallaan matti ajjeesan kalaas dhabamu godhan maal nagoomaami biyyi keessan dhiira kan ta'e ajjeesaa jedhe waan dhiiratti akkanatti waan murateef hin beeku dubartiin qote kana faratti haftuu kanaan hin beeku dhiira waan ta'e hundumaa ajjeesaa bakka kanaadhaa kana waan akka dhiira kan ta'e maaliif akka dhiiratti murataniif hin beeku dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa jedha ka dhiira wajjin ciiftee beektu jechuun ka tuqamtee jirtu jechuudha dubartii tuqamtee jirtu isinii dhumatte isinillee warra heerumtan yookaan warra heerumtanii jirtan jechuudha maal jedha dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa jedha guutuu ta dhiiraa wajjin ciifte okay dubartoota dhiiraa wajjin asitti amma ijoollee jechuu dagate malee macaafni ijoollee jedha daa'imman xixiqqoo ijoollee shamaraadha ta dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaa garuu fi keessanii hambifadhaa jedha hambifadhaa jechuun ka okay hayyato lemee kabiraadha dubbifneetiin akkasitti wanna jenname gabaa bakka lama sadii qofa isin dubbisee isin keessa macaafa Iyaasuu keessa dhaqeetiin mee bakka lama sadii isin dubbisa jamaa isaa Iyaasuu boqonnaa 11 kana isin dubbisa lakkoofsa taqriiban lakkoofsa 10 irra jira maal jedha Iyaasuun yeroo sana deebi'ee mandara Hazoor qabatee mootii ishees billaadhaan hin ajjeese Hazoor dura mootummoota sana hundumaaf mataa turte isaan yemmus warra mandara sana keessa jiraatan hundumaa billaadhaan hin ajjeesani jedhe mandara guutuu akkuma gazzaa godhan kana rabbiin jara haa dhabamsiisuuti tamam warra mandara san keessa jiraatan hundumaa billaadhaan hin ajjeese waan hafuura baafatu tokkollee jedhe waan hafuura baafatu waan jedhu tokkollee hin hambifne hin hambisin raawwatanii hin balleessani Hazooriinis ibiddaan hin gubanii jedhe kana qaraateetiin bar warra Yahudaa gabbaateetiin gazzaa akkana gootee isin galte kana qaraati macaafa kana harkaa qabdi akhtar kitaab ala wajhi al-ard kitaabota keessa kitaabni hagana badaadhaan jiru lola irratti isin galte in dhokfatan malee wallahi wanni hagana badaadhaan jiru kitaab daa'imman xixiqqoo ajjeesuu ilaala iju dubartii ulfaadhaa garaa baasuu bakka garaa itti laafee waan jedhu macaafni kun wanni hagana aga macaafa kanaadhaa badaan hin jiru sababni isaa Yahudoota barreessan Yahudoota dubbii ofiidhaatti lallaaqanii waan rabbii fakkeessanii rabbitti achi hirkisanii dubbatan erga sanii amma waan kana hojiirra oolche addunyaa kana irratti kun akka amma kun okaluu kana addunyaa kana walitti laaqaa jiran kana argu jirtanii jechuudha kiristaana jechuun warra macaafa kana qabatee deemu erga sanii amma muslimatti dhufaniiti isin muslimtoonni
isin muslimtoonni maal nu godhanii jedhanii muslimtoonni isin nama ajjeeftanii jedhan. Yaa abbo nuti nuyi moo muslima moo kan lolli addunyaa tokkoffaadhaa bara 1934 naannoo isaa irratti kan hojjetame. Muslima moo lola addunyaa tokkoffaadhaa kan kaase. Muslima moo lola addunyaa lammaffaadhaa kan kaase. Muslima moo addunyaa kana guutuu kan lolaan balleessuuti jiru. Muslima moo kan miliyoona meeqaa uummata fixe. Muslima moo kan koronaadha jedhee uumamaama jedheetti wantoota garagara sababanii uummata fixu jiru. Muslima moo kan addunyaa kana keessatti ashabbaree addunyaa kana walitti buusu jiru. Muslima sa nuyi muslima. Osoo akka muslimni jiraatanii bar sila addunyaa nagaan jiraate waan tokko waliin tuqin jechuudha. Laakiin muslimaa miti. Kana gochaatiin jiru durriyyeedha. Kana gochaatiin jiru warra kiristaanummaatti achi hirkatu warra isaanuma keessaa bahedha. Warra Awurooppaa, warra Maalii, Ameerikaa, uumama kanneen keessaa bahedha. Muslimaa miti. Tamam? Nuyi miti. Nuyi osoo hin taane ka addunyaa kana jeequtti jiru isaan. Bara muslimtoonni addunyaa kana bulchaa turan, bara muslimtoonni addunyaa kana hoogganaa turanitti beekumsatu dachii kana fudhate malee lolli dachii kana hin fudhanne. Akkasii bara. Awurooppaan gaafsanii iftee gaafa muslimni addunyaa kana ibsaa ture. Gaafa muslimni Ispeen bulchu. Gaafa muslimni Ispeen bulchaa ture san, Andalusiin bulchaa ture san, gaafa muslimni Turkii bulchaa ture san, gaafa Awurooppaa keessanii bulchaa ture san, gaafa biyyoota Afrikaa keessanii muslimni bulchaa ture san, gaafa san addunyaan kun dhiigaan lola'amaatiin hin turre akka irraa kan nagaatu ture dachii kanarra. Barri jaarraa isin galtee jaarraa ka'umsaa kan jedhamu yookaan jaarraa guddicha kan jedhamu yookaan jaarraa guddinaadha kan jedhamu isa san. Isin galtee jaarraan sunniin jaarraa muslimni keessatti ol guddatee addunyaa kana bulchaa ture jaarraa Awurooppaan keessatti hafuura baafate. Gara beekumsatti jarri ceeti. Kan ammoo namni seenaa dubbise guutuun beeka jechuudha. Muslimaa miti bara. Muslimni addunyaa kanaaf gumaache malee osoo silaa murtii rabbiidha akka muslimtoonni jedhan kanatti akka rabbiin jedhe kanatti osoo addunyaan ka deemtu taate akka Bornaadishoon dubbate san osoo silaa Awurooppaan ka barsiisa Quraanaa barsiisa Nabi Muhammad barsiisa osoo hordoftu taate silaa dukkana kana keessanii baati jedhe dhugaa jedhe wallah. Silaa muslimni osoo ka addunyaa kanaa silaa muslima harka jiraatu taate akka irra baddee kanatti silaa hin baddu turte jechuudha. Akka kana. Tayyee tole. Gara deebinaa. Isin ammoo akka namoota nu hordoftanii wannan jedhu yeroo hedduu yeroo kirikiri kaafira wajjin wal morminu yeroo peenxee wajjin wacnu yeroo akkasii sanniin hordofuudha bartan. Wanni sun amala fokkataa an hin jaalanneedha. Bu'aa tokkoon argattan. Yeroo wacaadhaa yeroo akkasitti nuti kaafira wajjin walitti wacnu osoo hin taane irra caalatti yeroo nuti ibsa kenninu yeroo akka si galtee achi boodaan fa'aa waa dubbannu yeroo akkasii san irra fayyadamte. Wacni ammoo kolfaaf isinii tola malee waan takka isin hin fayyadu. Waan takka isin hin fayyadu. Dhageeffadhaa sirriitti. Zamana kana amalli keessan hin bade waan isaadhaan barreeti. Akka duraatii miti isinii galtee. Bakka waa barachuu waa hubachuudhaaf yaala malee kolfuudhaaf as jalan dhufina. Kolfuudhaaf as jalan dhufina. Anatu isin hin jedhe. Kiristaanatti kolfina jettanii peenxee kolfina jettanii as jalan dhufina. Yookaan ammoo mormii keenya laaluudhaaf jecha akkasitti dhufina. Fayyadamuudhaaf koottaa akkasitti irra fayyada. Nutillee maaliif jennaan nutillee isin fayyadna jennee teenya isinillee namoonni fayyadamne yookaan waa fayyadna jettanii teessanii jechuudha. Gaafa sana akkasitti irra tola. Yoo ammoo kan kolfuudhaaf hordoftan taate bu'aa takkan argattan. Addunyaa kanarratti illee walaa akhiraa bu'aa takka argachuu hin dandeessan. Maaliif jennaan bakki sun fakkeenyaaf amma kaafira wajjin ol seene kaafira yookaan ijoolleen shamaraa wajjin ol seente ta kaafiraa wajjin wacce nutillee wajjin wacne haadha maa yufiidha sallallahu. Hin fayyadu inni kun. Yoo danda'ame waan barsiifamu sana akkaataa islaamummaarra deebisuutti dandeessu. Akkaataa si galtee yookaan ati waan nuti beeknu kana ol si bira jiraachuu danda'a. Akkaataa itti taxawwurtu yookaan itti qaroomtu sirriitti qabaachuu qabda jechuudha. Tamaam? Akkasitti waan jechuu qabda. Ammoo yoo bilaashuma akkanumatti kaafiruma qofatti kolfuudhaaf jecha yoo hordoftan taate sun gaariidhaa miti. Suni bu'aa takka illee buusuu jechuu barbaadeeti. Akka amanaan nu saniiti. Egaa sani ammoo Hizqeel boqonnaa 9 lakkoofsa 5 haga 6. Hizqeel boqonnaa 9 lakkoofsa 5 haga 6. Hizqeel sun faatibboo xiqqoosii akka malee boqonnaa 9 jedhaati qabadha boqonnaa 9 lakkoofsa 5 haga 6ti. Inni kun faatii maal jedha? Amma suutumaan dhaga'uu warra kaaniin ammoo isa booddeedha mandarattii keessaa adeemaati garaa kee
garaan keessan utuu isaanii hin ho'in otoo nafin hiliniifis rukutaa jedha. Rukutaa jedhee waaqayyotu akkas godheetiin jedhee dubbata jechuudha. Waaqayyo akkasitti saba Israa'el kenne jechuudha. Ijoollee shamarraalee guutuu isaanii ajjeesaa jedha guutuma. Iddoo kooqisa qulqullaatti jalqabaati jaarsa dubartii dargaggeessa durba ijoollee xixinnoo ajjeesaa jedha. Ijoollee xixinnoo ajjeesaa jedha asitti. Okay. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 3-18. Ajjeesaa jedhee ka dubbatu isa kanneen. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 3-18. Kun hundi isaa jira lakkoofsa tokko irraalee kaaftanii dubbistan rakkoon qabu isin qattee. Isaayyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 15-18. Kun hundi isaadha kanuma akeeka. Laakiin asumatti haadhaamnu amma. Asumatti haadhaamnu. Subhaanallah. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 3-18. Ajjeesaa kan jedhu macaafa keessanii jechuudhaaf isaan hin jenne. Qabattanii mi'a jamaa Engaa kanuma qofa yoo qabattanii achi booddaan yeroo biraadhaa san dabalan. Okay. Jidduudhaan maal dubbannaa maal osoo dubbannu dhaabnee yaa jamaa. Jannata kiristaanaa moo? Jannata kiristaanaa osoo dubbannu dhaabne moo? Gochuuf jirru koomantiin barreessee achi nu geesse. Kiristaanni jannata dhabdee dhiiftee miteera jannata himaa jennaan jannaniin dhabamte. Jannata kami marree jannata isaaniirra mana hidhaa Itoophiyaa wayya. Ol seenneetiin teteenyaa jedhani si galtee akkuma qilintoo keessatti kun taa'u kana namni ol seenneetiin hin fuunu hin heerumnuu jedhani hin nyaannu hin dhugnuu jedhan ol seennee teteenyaa jedhan. Akkamitti akka taa'an hin beeku. Califnee teteenyaa jedhan kiristaanni akka jechuun akka osolee beektaate osolee jennaan tokko waan akka beektaa bineentii akka urunguu jirtu takka akka durre jirtu takka. Miskiina takka beektuta. Nagaala keessa galtu sanii. Osolee jennaan naannoo keenyatti isiin sun hin sochootu beektee bakka jirtuudhaan sochootu miskiina garaa nama nyaatti. Gadi buuteellee waa isii nyaattuun argitu. Hin dubbattu akkuma urunguullee hin dubbattu isiin callistee achuma teessi. Bakka san hin kaatu callistee achuma teessi. Akka jannanni jarri jettu kun akkasinatti fakkaata. Akka osolee sana osolee jechuu kana akka naannootiin qabadhaa. Akkasinatti fakkaata sii galtee ol seenaniitumaan callistee teessee nama taasisabdana fakkaata akka. Hin dubbattu. Hin nyaattu, hin dhugdu, hin fuutu, hin heerumtu. Kanaas. Teesseetuma nama taasisabdaa jechuudha. Moo hin laalanillee dhalaata, hin laalanillee ta'inna isaa. Jannan isaanii mana akkanaati jechuu barbaadeeti. Akkas. Eenyutu buuse isaa jara kana? Mana kiyyatu rakkoo qabamoo? Mana kiyyatu rakkoo qabamoo ijoo? Mana kiyya rakkoo qabamoo? Lakkee bilbilaalee. Mee tuttuqaa jamaa bismillah. Manni kun sirriin jiru. Mee irra caalatti taaptaabii caalaa wannaa godhaame taaptaabii caalaa wannaa kana godhaame eenyu kana sheer godhaame sheerii kana. Akkuma kudhaniidhaa galchaa wannaan isaadhaa kun vaariyaaliin isaadhaa olaa ka'uuti. Ayyo akka wannaan dubbate tokko isin galtee eenyu kana maqaan isaa astagfirullah. Eenyu maqaan isaadha kana goobanatu akkas jedhe goobanni waan jedhe dhageessee Talhaa jirtaasa gooban akka jedhaniin gurbaan sun waan jedhe ol seennee jedhe akkami jannata seentan jennaan ol seennee jannata seenneeti achi keessa teenyeedha Quddus 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 jennaa jedhe wallahi akkanuma jedhe Quddus 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 jennaa jedhe
Talibna cuma kita tanya kudu zina. Talibna cuma kita tanya kudu zina aja. Talibna cuma kita tanya kudu zina aja deh. 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 Ijoollee taaptaabii fi koppiliinkii godhamee sirriitti. Irra kopi linki wada barakallahu fiikum. Wanna kana mannin kiyya kun manni kiyya kun illee wanna qaba sigaltee eenyu kana maqaan isaa Irra fayyad. bilaaga qaba report jedhan. Okay. Nadis aja ta? Nadis aja tu kun. Fayyaa qabda ante? Ayya gaafii qabda? Gaafii. Gaafii musliima irraa qabdu qabda? Mee gaafii sin gaafadhu? Gaafadhu eh? Gaafadhu eh? Kitaaba Quraana keessaa gaafachuu barbaada. Ayyee. Akka fakkeenyaaf suuraa 1933 irratti yoo gaafanee hin jennu wanti kun kan dubbachaa jiru ka fiichariidha malee ka ammaati miti. Yoo samaayii jeennata seeneen boodallee yoo lammaffaa dhufe hin du'aa nuun jedhan. Mee barsiisaa akkas jedhu keessaan nama tokko tokko gaafama qoree isin gaafachuu dhufe. Yesuus amma samaayii jira samaayii dhufeellee hin du'a jedhanii. Maaliif Erga du'ee kaafama jedhamoo osoo hin du'in kaafamaa jedha achitti? erga du'ee kaafama. Khalaas maa sidii bere maat kana mana namni hundi isaatu itti amana musliimni hunduma itti amana erga du'een kaafama ammaaf hin duune. Ammaaf hin duune ammallee jira. Egaa ilma namaa ta'e silaa ilmi namaa waggaa isaa muraasa waggaa 80. Fuulduratti du'a kaaka fuulduratti du'eetiin kaafama fuulduratti du'a eega san inni kaafama guyyaa qiyaamaa. Achiin ennaa duukana ka ajjeesu kun eenyunni? Rabbitu ajjeesa ka. Rabbiin ufumaa dhaqeeti ajjeesa moo akkam? Lakki akkuma si nyaachisu maa dhufee fi si nyaachisa moo? Jechoon ka dhufee ofii nyaadhaa miti. Ofii hojjedhee nyaadhallee. Rabbiin dhufee na nyaachisa. Eenyu sii kenne eenyutu sii laafese eenyutu akkan sii godhe? Eenyutu si laaffise eenyutu akkasii godhe? Afaan kan kee hojjetu kan godhe. Miti amma kana dhibe. Rabbiin gabbu'ee hojjesan jedhin kaa gaaffii dogongoraati kun. Rabbiin gabbu'ee dhageeffadhu kaa jidduudha. Dhageeffadhu jidduudha. Rabbiin gabbu'ee ajjeesan jedhin akkas gaaffii dogongoraati kun. Rabbiin gabbu'eetiin hin hojjetu. Gabbu'eetiin hojii isaan hojjetu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hundaa ol jedha achumatti. Ajajisaatii waan barbaade dalaga kaan ajjeesaa kaan jiraachisaa kaan wanna jedha jechuudha. Kun nuti uumama isaati. Rabbi wagguu jedhamu si keessa bar nama wayiiti si keessa jira waaqa wagguu jedhamu waaqa waan xiqqoo wayiidha si keessa jiran akka kan kee kana jechuudha. Akkasidhaa miti. Islaamummaa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hunda guddaadha. Wanti tokkoon isatti dhiyaatu hin jiru. Dachiin kun samiin kun guutuun isaa jechuudha. Si galtee kanaafuu ati Rabbiin akkasii gabbu'eetiin wanna godhaan jedheen. Ishi maalirree eegasuu eega Rabbi ajjeesa eege jettanii amma fakkeenyaaf anama nama tokko fakkeenyaaf akka fakkeenya nama tokko ajjeesi. Namni du'e suni Rabbi ajjeesa moo natu ajjeesi? Rabbitu ajjeesa ati sababaa taate. Ka ajjeesu Rabbi eega Rabbi ajjeese anamaa fi duree warri poolisii. Sababaa taate ka? Balleessa sababaa hojjette. Lubbuu kan baase siidhaa miti. Lubbuu kan baase siidhaa osoo hin taane ati sababaa yakka hojjette waan Rabbiin hin hojjetin siin jedhe sababaa san hojjette.
Sababa hojjettee siin jedhe sababaadhaaf itti gaafatamtaati. Poolisoonni. Ati sababa hojjettee siin jedha bar. Inni dhageessaa? Dhageessaasi? Hafuuraaf maattu si qabe. Sagaleen koo jira jamaa. Wanti ma Sagaleen kan kee sagaleen kee jira? Akka keessan ni jira. Okay, ati jirta Nadiisa akka jettu jirta dubbadhu. Waaqessa naa beera garuu. wanti hundumtunus Sagaleen jira nama himu. Aboo ne darbiyan kee sirreeffadhu. Neetworkiyan kee sirreessisi. Nadiisaa jirta? Mee koppilinki godhaa yaa jamaa, koppilinki gochuu hin dagatinaa. Baay'ee tole jala sanii yoo jala san jiraatte illee dhageeffadhu sirriitti tole. Sirriitti dhageeffadhu bakka lama si dubbisa. Macaafa kan kee keessaa bakka lama si dubbisa erga sanii ni bartame. Tokko seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 19 irraa akkana jedha Waaqayyoon kan kee. Akkana jedha. Ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru. Ani nan ajjeesa. Ani nan jiraachisa. Oh. Isin ammoo Yesuus fayyisaadha jedhaa deemtanii tanan dubbattanidha. Yesuus eega Waaqa jettanii ka ajjeesullee isa jedha ka uf ajjeesillee isuma jedha nama uf ajjeese ammoo sila akkam godhansa. Ani nan ajjeesa. Ani nan jiraachisa. Ani nan madeessa jechuun nan dhukkubsa jechuun ani nan madeessa. Ani nan fayyisas jedha. Kana macaafa keessattuu jedha nan madeessa nan fayyisas jedha. Bakka biraattis illee dubbata. Bakka biraattis Isaayyaas boqonnaa 45 mee baaleen sii dubbisa. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Ani ifa jedha. Dukkanas nan uumaa jedhe. Dukkana kan uumu wanaa jedha. Nagaa nan buusaa jedha. Goolis nan kaasaa jedha. Nagaas kan fidu ana rakkoolee kan fidu anaa jedha. Bixebbix የሚያመጣ ክፉ የሚያመጣ እኔ ነኝ jedha. Sii galtee? Kifuu beektaa isaati waan fokkaataa jechuudha. Hin beektaami? Kifuu jechuun waan fokkaataa tokko kan fidullee anaa jedha. bareedaadha na fiddan. Ana magaafii kana irratti Waaqayyo akka namummaa tokkotti Waaqayyo ajjeese jechuun inni nu akka cubbuu tokkootitti Waan barbaade yoo godhe rabbiin ati uumama isaati. Cubbuudhaan jettee rabbi irratti hin herreegamu. Cubbuu jedhamee rabbi irratti hin herreegamu gurbaa. Nama irratti herreegama malee. Cubbuu jechuun ati seera cabsuu jechuudha. Cubbuun seeraan namatti dhuftii jedha Phaawulos. Cubbuun karaa seeraan namatti dhufti. Yoo seerri hin jiraanne cubbuun hin jiru. Rabbiin cubbuu hojjete jettamu ati nagaa qabda mataan kan kee akkamii? Bismillah. A'uudhu billahi min ashaytaani irrajiim. Ragaa akkamiitu nutti dhufee jiru? Dubbadhu mee?
يا الله يا رحيم. نيتورك yang kesir resibbo. Bismillah. Gua jetti walla bente narsi kesa bente bu'a qabdu miti tanya taaf jecha olii gad deemtu. Wanni faayidaan qabdu. Wanni faayidaa qabdu gara arsii kana bente nutu. Anillee arsima beeki. Garuu ammoo benteen gara arsii kana keessa gara akkana kana dhuftu mataan isii hikkata. Nagaan qabdu. Wallahi. Wanni isin qabdu. Nama rabbi irratti murtii kennuu deeman agartaniisa. Wanni Abdul Rajal kabe maqaan balleessite gubbaa kana jirti si galte. Arsiin alhamdulillah durii kaasee zamana duriitii kaaseeti alhamdulillah islaamumma mara ture. Laakiin ammoo zamana kana keessa gubbaa kana gara asiin shawatti olaanu jechuun naannoo Zuwaayii Arsii Nageellee Oomaa kanneen keessa durirraa irratti hojjechaa turan durirraa. Silaa akka yaada isaaniitti Arsii kana guutuu akka Wallaggaan godhan gochuudhaaf yaalaa turan akka malee jechuudha. Akka Wallaggaan godhan sanitti gochuudhaaf anuu yaada dhaganda keenyatti faranjii yeroo dhuftee wayita daa'imummaadha. Uummanni qeebaluu fidide malee nuti dhufaniitiin koshoroo nutti qoodaa turan zamana anuu yaada xiqqaa ta'e. Yeroo isaan nuti hin beeknu koshoroo irraa fudhannee masjida deemna kaanuti. Akkasitti itti dhaqanii siltee kiristaana goona jiree dhaqan jedhan. Waa hunda qoodanii fi maal jedhanii maal isin yaa goonuu barbaaddan jennaan ajjii nu fidaa jedhan. Nutillee akkas gooneen isinii galtee koshoroo jalaa irraa fudhannee waan jari nuu qoodu san fudhannee gara masjidaadhaa qajeellan bilaashi jalaa ta'e jechuu eegasanii wannaa ofiidha buqqifattee ofirraa kutte jedhe gaafsan. Hedduu yaalaa turan Arsii guutuu keessayyuu. Laakiin ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasumattuuyyuu walillahi alhamdu wal minna islaamummaa marratti ture. Gara gubbaa kanatti ol ilaaluun ammoo murtadiin takka jirti ta'eetu tun jechuudha. Beenteen Arsii keessaa dhuftu mataan isii sirrii miti. Wallahi sirrii miti. Maaliif jennaan rabbiin tokko jechuun beekti. Garuu ammoo wayita afaaniin dubbattu ammoo afaaniin ammoo birriidhaaf jecha yookaan uummata mishinerii kanarraa waa guurachuudhaaf jecha dhuftee ati Yesuus waaqamu jettu. Gariin kan salaatullee dhabamu amma gurbaan abduu jedhamu sun faati salaatullee oolu. Suni gaafa barbaadeen azaana. Hayya alal Yesuus. Meeqa nama nuni mataa qaba jedheetiin itti wanta jala deemaasa. Ni kau macam ni jauh sahaja nama doa nak kata ni gitu. Agam mana kau bisa ayat Yesus bisa san ya datang bisa. Tokkolleen si galtee hadiidu kan jedhu tokko dhageessee jirtaa isaa. Ya hadiidu kan jedhu sani. Hadiidu jedhaan inni hadiidu kan jedhu tokko faarfannaa baasaa araifaan baasaa jireettee penteen ameen jette ameen eebbifame jedhan anammoo argeetiin kolfaatiin ture. Ijoollee miidiyaa irra oofaa turte barreen gaddaa obaara duraati. Hadiidu jedheetiin dubbata. Waggaa lama dura ka hadiidu galqiseef. Jarri ammoo bari mirqaanumaan jiraatanii bara. Faarfannaa ajaa'ibaati jettiin sagalee ofa dhaggeeffatte. Hadiidu jedhee namtichi sibiila deebiseetiin ayyee. Caaliin kun kiristaanoo musliima. Musliima mee wayii jetti koomantiidhaan barreeffama isii tokko harkee ture. Caalii musliimaati. Dubbadhu. Ameen jedhan jarri osoo du'allee osootti kadhatanii ameen jetti bara. Arabii faan itti kadhannu ameen haa jettuuti. Rabbi sinaafitu haa jennu ni daata.
أبدونو ما الجري زاد أول سارة كلمة أول سارة بشر ما الجري زاد شار بشر جد أول شار بشر أول شهر بالفرنجي. ما كاكي يا ما بيك أما يروح سنجر عني نتين ما شاء الله